فخانان hojjeta. Appilikeeshiniin kun wanni inni hojjetu keessaa warreen inni firii dalaguu fi warreen ammoo maallaqaan hojjetuu fi akkuma ilaaltanii gara kana ammoo inni koodii qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuula jirra jirtu isiniin jechaadha hordoftoota kabajamoo irraa fayyadamaa. Amma fakkeenyaaf appilikeeshina kana dhaabeetiin jira. Ni hojjetamoo hin hojjetu kan jiru sooshaal miidiyaa qabnu fayyadamnee ilaallee itti haa deebinu. Inni kun ammaaf dhaamaa jira. Mee yoonii fi irra galloonni kan tiiktook ilaaluu taate ni argitan gara gadiitti harkifatamulee hin hojjetu waan ta'eef jecha. Akkasuma ammallee yoonii fi yuutuubii kan deebiin taatee fi yuutuubiis akkuma sanii hin hojjetu. Garagalummoo isa kana hogguu itti deebinee laallee hoo mee itti deebinee haa bannu. Maqaan isaa mamlaka hajuu kana isa kana ni argitan jechaadha. Appilikeeshinii kana hogguu irratti dhooyinee ammoo mee warreen STC qabdanii fi jawwii qabdaniis kun akkuma ilaaltanii gartan kun jawwii ni hojjeta fedhiidha. STCnis akkuma san Zeenis akkuma sanii. Mobaayilii riyaala 39 fi akkasuma 60 illee ni qaba appilikeeshiniin kun. Amma Zeen irratti dhaheen ni hojjetamoo hin hojjetu isaa isin agarsiise viidiyoo gara gabaabsuutti ceena. Mee hogguun irratti dhahee maal akka agarsiisu waliin ilaala. Konnekti ta'ee jira. Konnekti hogguu ta'e kana booda warra reefuun tana hojjechuu diddatan kanneen akka yuutuubii fi tiiktook waliin ilaala. Yuutuubiin akka dalagaa jiru ni argitan jenna mana. Hordoftoota kabajamoo akkuma yeroo hunda jechaa turre yeroo yuutuub deebbitan wanni nuti galla kennu nuti nuufis faayidaa isiniif faayidaa waan ta'eef jecha yuutuuba gadda oroodhaa yeroo bifa kanaan dhuftan sabiskiraayib godhuu fi keessumaa viidiyoo san laayikii tuquudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jechaadha. Tiiktook illee hojjetti deebine. Okay. Hojjechuu isaa ergaan isin agarsiise booda appilikeeshiniin kun akkamitti arganna akkamiin gabbuufanna kan jiru warreen haajaa isaa qabdan yookaan fedha isaa qabdan isin agarsiisa. Yeroo hundaa'uu bakkee inni kun argamu aappii hojjetu kana bakkee itti isin agarsiifnu teelegiraama yeroo hundaa'uu teelegiraama irra maxxansina waan ta'eef teelegiraama yeroo dhuftan gadaa orootuun teelegiraama mataa isaa akka qabu ni beektan waan ta'eef teelegiraama gasseentanii appilikeeshinii kana bifa salphaadhaan gabbuufattan. Koodiin appilikeeshinii kanaa isa kana warreen jiru kan inni argitan jechaadha. Inni immoo linkiin isaa isa mamlakaa jiru kana waan ta'eef isa raggadhooytanii gabbuufachuudhaaf bifa salphaatti bakka kana yoo ni fidooytan gabbuufattan. Install warri hin godhin install godhanii anammoo open godhee haasa'inu fakkeenyaaf yeroon open godhutti koodii na gaafata. Koodii faraqaa tokkoffaadhaa fi lammaffaadhaa asumatti deebinee koodii isa duraa kan inni argitan jechaadha. Kan isa lammaffaadhaa kallattii kanaan amma kan inni irra dalagu jiru koodiin isaa kana kanumaan koppii godhee username faraqaa duraa irratti kanaan koppii godhee geessee naqa. Kan lammaffaatti bakkuma kana gabbuutanii isa kana koppii gootanii yoo geessitanii naqxan ni hojjeta. Hordoftoota kabajamoo viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa jechaadha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.